jechu mataan ajjechaa karrayyuu wal qabattu yaa'u dhageessanii jirtan isinitti manii jiran ajjechaan karrayyuu wajji wal qabattu tana mana asistu jechu tana mana asistu dhugaadha yak shira hojjetamee jira akkatti hojjetamee jira karrayyuun dibicha qalatteeti halkan guutuu du'aayii si karaa sirna kabajattuutiin godhattee dhiiga addarra godhattee halkan guutuu wanta jechaa bulan gaafa 22 ganama poolisni dhaqee isaan marsee jechu sababni poolisni dhaqeef ijoollee shanee nama laba kan poolisatti kijiba himeetu poolisni san fudhatee ijoolleetti dhaqee jechu gaafa 22 sadaasa 22 gaafa 22 gizeetti dhaqan nama 39 qaban jechu nama 39 qaban nama 16 bosona basaqqee jedhamu geeysaniiti jilbiiffachiisanii naasuu malee ajjeesan jechuudha. Naasuu malee hin qabsoofne miti tanaaf naasuu malee eega qabamee namni maaf ajjeefama hidhuun osoo danda'amu mana murtii dhiyeessuun osoo danda'amu sababni ajjeefamuuf maal nam 16 jechuudha. Bosona basaqqa ja'amutti jilbiiffachiisanii fixan dhugaan tanuma lamaatu kana keessaa bahe kan ajjeefamin lameen bahe kana kan lubbuun bahe kanaatu dhugaa tana baase warra lamaan sana amma maqaa isaanii himnu jechu nageenya isaaniitiif osoo maal jaa jechuu abbaan silaa waan kana gaggeesse osoo nama 28 nama 39 guutuma qabdan sanu akka jirtu cicci gootanii osoo kas gootanii bakka takka fixxanii oduun tunarraan tana kaatee mootummaatu abbootii gadaa karrayyuudhaa ajjeesee tayyattu tun nutti hin kaatu turtee hambisuu keessanii sirrii miti jaanii ijoollee poolisaa komatan jechuudha. Shaneedha jaanii akkas godhan jarri shanee miti immoo ummata Oromooti. Karrayyuun nan laallattu yoo anaaf abbaan kiyya dhalchuu baatellee karrayyuun obboleeyyan kiyyaami Oromoomi yoo haati tiyya naa deessuu baatellee karrayyuun Oromoomi Oromummaami tan nuti obboleeyyummaan itti qabna waliin jennu tun hoggansa waan hojjetuun beekne haadootti fi ilaalaa saba isaan qabne kaantummaa saba isaan qabne osoo abbootiin gadaatii fi namni 39 kun guututtu yakkamaa taani eega takka qabaman hin dheeysine mana hidhaa geessanii qorachuun hin danda'amu mana hidhaa geessanii heeraan itti muranii hidhaa teessisuun hin danda'amu yakkamaa taanaan cubbuudhaa jechuudha. Hin qabsoofne tanaaf gosa tiyya ta'uun qabu haati tiyya naa ta'uun qabu godina kiyya ta'uun qabu amantii tiyya qabaachuun qabu oromummaa qabaannaan naaf obboleessa siif dubbachuudhaaf hin qabsaawaa ture siif dubbachuun irrattis haqaa jechuun maas qabsoon nuti qabsaawaa turreefis tana kalees akkitti qabsaawaa turre kana arramma mootummaa keessa jirra jennee wanni callisnuuf hin jirtu jechuudha. Hin jirtu tanaafi mi jiruu qananii dhiisee wanni hin biyya galeef hoggansi yakka fadhe gisee hojjetu hoggansu cabbuu fadhe gisee dalagu laalee callisuu hin garre jee bira dabruufi miti kaniin asitti aarsaa kafalu jiru rabbiinuu na taajjabaa jechuudha. Rabbiinuu egaan dhugaan kalee Jawaar irra qabsaa'e egaan dhugaan kalee Profeesar Maraara irra qabsaa'e egaan dhugaan kalee Dr. Milkeessa irra qabsaa'e egaan dhugaan kalee Shanee irra qabsaa'e arraas dhugaadhaan hoggansa mataa irra taa'ee yakka kana hojjetu irra qabsaa'u baannaan rabbiinuu na gaafataa jechuudha. Dhugaa tanaan nu duuba jira
kaayoo qabsoofnuuf tanaatu nu duuba jira jechuudha. Isii tanaaf qabsoofna. Eenyu haa dubbatuuf karrayyuuf. Tun qoftii nu gahaadhaan. Hoggansa mataarra jiru itti gaafatamaa taasisuuf. Tun qoftii nu osoo hattummaa nu jiraachuu baatte. Tana caalaa ammaas kan nama gaddisiisu. Namatti 16 ajjeesanii wanta jaan keessaa 28 hafe san keessaa tokko osoo tumaniiti ajjeesan. Reefka sanii wajjin ammaas guyyaa 4 bulchan jechuudha. Hanga reefki xiraawee ajaawee tortorutti. Guyyaa 4. An Oromoofiin qabsaawaan fuula hoggansaa bitachuufi miti. An Oromoofiin qabsaawaan bolola aangootiif miti. An Oromoofiin qabsaawaan maqaadhaa miti na biratti. An Oromoofiin qabsaawaan anumarraa dhugaadha. Eeganarraa dhugaa taate immoo kiyyaa fi kaan hin qabdu. Nu hundi tokko. Tana haa qabaachuu qabnu antummaa. Awal wallummaan qabnu jechuudha. Haa waan jibbinuuf hin qabnu. Kanaas addatti waan jaalannuuf hin qabnu. Daandiin ida'amu. Daandii keenya. Paartiin badhaadhinaa. Paartii keenya. Paartii keenya keessa taa'ee. Daandii keenya keessa taa'ee. Hayakka uummata keenya irra danda'u hojjetu. Jaalakiyya. Na kabaja. Na jaalata. Harkanarra kaayyata. Waliif bilbilla. Waliif lafaa ol kaana. Waan teeksti waliif goona. Wal dubbisna. Jabaadhu naanjaa. Waan hin fadheerraa hin harkadha. Je'ee yakka ati hojjettu sirraan dhiisuu jechuudha. Hin dhiisu. Hin dhiisu. Kaayoon an qabsaa'u jiruutu tanaa miti. Kaayoon an qabsaa'u jiruuf uummata keenya gidiraa keessaa baasuuf sanumaan narraa dhuga. Sanumaan ammaas taniin godhu jiru jechuudha. Malee paartii takka keessa waliin jirra. Hojmaata paartiiti. Maarree paartiiti. Intala gos keessa. Yellamee. Aysaram. Bacirrash. Wareegamaan an biyya tanatti amata 2 fi cinaan dabreen asitti an kafalu jiru naatu beeka. Aarsaan an asitti kafalu jiru naatu beeka. Osoo antummaa qabaachuu baadhee maaltu as na fide? Maaltu na fide? Maal naan jaa rabbiin hin sagaduuf kun? Maal naan jaa? Fuula fuulaan ta'a. Ha jaalannuu fi ha jibbinuu qabnu. Ha dhugaarra wal diddinuu fi ha dhugaarratti adda baanuu qabna malee. Hin qabnu. Kun hundi kataa'umu jiru. Komishiinarii poolisiitiin. Araarsaa Mardaasaa. Oromoon araaraafamuu qabdu. Rakkachuu qabdu. Poolisoonni keenya bakka hunda jirtan